Harka fuunee abdiitii wayyeessaan jedhama. Miltoota eekirraa chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatiina. Kan waliin ilaallu waa'ee meetaa taagiidha. Meetaa taagii keessaa warreen kanarratti kutaa darbe keessatti dubbannee turre. Meetaa taagii kanneen nuun jennu meetaa taagii kan jennu daataa baawuza daataa waa'ee daataa sanaa yookaan waa'ee odeeffannoo waa'ee web peejii sanaa kanneen of keessatti qabatudha jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti descriptionii keessatti descriptionii kana gubbaarratti akkuma argaa jirtan kana meetaa name descriptionidha. Neemiin isaa maalidha yookaan attribuutiin kun vaaliiwun isaa maalidha? Descriptionidha. Kana jechuun waa'ee odeeffannoo web page sanaa describe gochaa jira jechuudha. Contentiin descriptionii kana immoo maalidha? This is Miltotek website. Kun immoo kan inni irra caalmaa kan inni nu fayyaduuf maaliifidha? Search engine optimization. Search engine optimization jechuun fakkeenyaaf search engine warreen nuun jennu Google search jira, Bing jira, wantoota hedduu jira. Isaan kana irratti wanti nuun websaayitii keenya irraa qabnu akka mul'atuuf fakkeenyaaf namni tokko searchii godhee akka inni argatu hin barbaanne taana kana irratti bal'inaan hojjechuu qabna jechuudha. Isa kanaaf yeroo baay'ee raankii akka inni ta'u fakkeenyaaf yeroo amma fakkeenyaaf as keessatti akkuma argaa jirtanii this is Miltotek website. Tag website jennaan kun naqee maal ta'a jechuudha? Raankii qabata jechuudha search engine keessatti. Kanaafidha jechuudha. Search engine irratti akka inni mul'atuu fi deebi'ee immoo odeeffannoo waa'ee web page sanaa nuuf kennuudhaaf kan inni gargaarudha jechuudha. Yeroo baay'ee descriptionii kana keessatti contentii isaa kaaraakterii 155 osoo hin darbu ta'e baay'ee gaariidha jechuun yoo darbe search engineonni baay'een ignoorii gochuu danda'u. Rank akka inni hin taane fakkeenyaaf yeroo namni tokko fakkeenyaaf Miltotek jedhee search godhutti illee akka inni hin arganne gochuu sababii danda'uu fi amma kaaraakterii 155 itti yoo fayyadamne gahaadha jechuudha. Deebi'ee immoo meetaa kan biraa ilaaluudhaafi meetaa kaaraakter seetii kana ilaallaa dursa. Kaaraakter seetiin kuni kan inni nu gargaaruu fi web peejii keenya irratti kaaraakterii akkamii fayyadamna. Fakkeenyaaf askii yoo jenne kaaraakterii Ingiliffaa qofaadha kan inni sappoortii nuuf godhu. Fakkeenyaaf websaayitiin keenya Amaariffa faarratti Amaariffa qabaachuu qaba yoo ta'e fakkeenyaaf afaan Chaayinaa afaan Arabaa faatiin gochuun hin danda'ama yoo ta'e askiin sappoortiin godha. Askiin kan inni sappoortii godhu maal qofaadha? Ingiliffa qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kan inni nu gargaaruu fi kaaraakterii keenya kan seetii ta'e define nu gochuudhaafidha. Kaaraakteriin kunneen immoo yuunikoodii ta'uu danda'u, maskii ta'uu danda'u wanneen biraa. Kan inni nun UTF-8 fayyadamnuu fi afaanota garaa garaa akka fayyadamnu Amaariffas ta'uu danda'a, Chaayinaa afaan Chaayinaas ta'uu danda'a, Arabiffaafis kaaraakter seetiin kuni UTF-8 kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafidha kan inni nun fayyadamnu jechuudha. Meetaa taagii meetaa kan biraa ilaaluudhaaf yoo ta'e meetaan kan biraa fakkeenyaaf name content kun amma author namni barreessu kun authoriin sun eenyudha isa jedhudha. Web page kana kan developii godhe eenyudha isa jedhuu fi kan nuun barreessinudha jechuudha. Neemiin akkuma dura isiniin jedhe neemiin maali? Attribute yookaan property dha. Kun immoo maal isaadha? Value isaadha. Contentiin kunis akkuma sana attribute yookaan property yeroo ta'u wanti as keessatti barraa'ee jiru kun immoo maalidha jechuudha? Value isaadha jechuudha. Kana warreen akkasii amma gaa kan nuun irratti xiyyeeffachaa jiru maalidha? Odeeffannoo waa'ee web page keenyaadha jechuudha. Kana jechuun warreen kun amma display hin taane fakkeenyaaf amma asii dhumne yoo kana CV goone asii refresh gochuuf yaadne wanti haaraan ta'u tokko sababiin isaa maaliif meetaadha? Waa'ee daataa baawuza daataa waa'ee daataa kanaa dubbachaa jira jechuudha. Waa'ee web page keenya kanaa dubbachaa jira sababii ta'eefidha jechuudha kan inni akka kana ta'u. Meetaa taagii kan biraani meetaa name keyword content Miltotek web development warreen kun kan inni nu gargaaruuf immoo maalidha? Keywordiin kunis akkuma sila jenne search engine optimization dhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Search engine keessatti fakkeenyaaf waa'een
miiltoo searchii namni tokko yoo searchii godhe websaayitiin kunis maala dabaree qabataa jechuudha. Odeeffannoo achirra jiru mul'achuu waa'ee teekii yookiin akka kanadha jechuudha. Waa'ee web development yookiin akka kanadha jechuudha. Keywordii kana selectii gochuudhaaf seera mataa isaa danda'e qaba. Fakkeenyaaf HTML jechuu dandeenya, CSS yoo jenne warreen akkasiitiin nu argachuu danda'u jechuudha. Isa kanaafidha kan inni irra caalmaa nu gargaaruufi jechuudha. Kanneen biraa meetaa taagii biraa ilaaluudhaaf meetaa viewport name viewport kun immoo kan inni nu gargaaruufi maalifidha? Divaayizii garaagaraa irratti maal ta'uu kan qabu, websaayitiin keenya maal fakkaachuu kan qabu kan define ittiin goonuudha jechuudha. Width isaa maal haa ta'u? Width isaa device width haa ta'u kan jechuun bal'inni isaa akkaataa device sanaatiinitu adda ta'a jechuudha. Initial immoo kan haa ta'u initial scale isaa immoo fakkeenyaaf 1.0 jechuudha kan ka'umsa isaati. Size isaa maal akka inni ta'u kun viewportiin kun kan inni nu gargaaruuf egaa maalifidha jechuudha. Xiqqoo ishee bal'isu amma sirriitti mul'ata. Viewportiin kun kan inni nu gargaaruuf maalifidha? Divaayizii garaagaraa irratti fakkeenyaaf mobile optimization bilbila irratti yookaan desktop irratti yeroo fayyadamnu haala gaarii ta'een haala mul'achuu danda'uun akka inni nuuf ta'u gochuudhaaf viewportiin kun baay'ee nu gargaara jechuudha. Isa kanaafidha jechuudha. Kana malee immoo kan inni meetaa taagiin kan biraan kan jiru meetaa http equiv refresh jenna. Content isaa immoo fakkeenyaaf kun immoo kan inni nu gargaaruuf maalifidha? Akka inni fakkeenyaaf as keessatti http equiv kan jettu kuni kan inni akka inni refresh godhuuf content isheen jettu sun maalidha? Sekendii lama lamaan akka inni refresh godhuufidha jechuudha. Sekendii lama lamaan akkaataa inni itti refresh gochaa jirutu jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirraa sun yeroo godhu mul'atu isa kanaafidha jechuudha. Contentiin achirra jiru akka inni refresh godhu gochuu yoo barbaachisaa ta'e argame kanaafidha jechuudha kan inni nu gargaaru. Kan biraa meetaan taagiin kan biraan jiru meetaa taagiin kan biraan jiru name robots content no follow yoo jenne fakkeenyaaf meetaa taagiin kun kan inni nu gargaaruuf maalidha? Search engine peejii keenya argachuu danda'u moo akka isaan follow godhan gochuudha. Fakkeenyaaf yeroo nuuni fakkeenyaaf contentiin isaa no indexii dheebute yoo no indexii goonee jirra yoo ta'e akka inni hin argamnetti search engine irratti namni tokko search godhee akka inni websaayitii keenya bukkee hin dhumne gochuu yoo barbaanne no indexii jenna jechuudha gabaabaatti. Yeroo kana garuu wantoota nuti dagachuu hin qabne wantoota akka kanaa kana keessaa baasuun dirqamadha jechuudha. Kanaafuu agasmara nu barbaachisu. Kana kan inni barbaachisee fi indexii akka inni godhuufidha search engine sababii ta'eef jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana keessaa baasna jechuudha. No follow yeroo jennee jirru kanatti immoo maalifidha? No follow kun kan isheen fayyaduu fi search engine irratti yeroo wantooti tokko ka'anii waa'ee websaayitii keenya wal qabatu yeroo ka'anii argamuu danda'u. Garuu peejiin isatti liinki ta'ee jiru argamuu hin danda'u jechuudha. Kontentoota ayyamame qofadha jechuudha kana gubbaarratti kan argamu. Isa kanaafidha jechuudha. Meetaa taagiin gabaabaatti data about the data waa'ee data sana kan dubbatudha jechuudha. Isa kanadha. Kutaa itti aanuun wal argina. Irra deebiin kun miiltoo teekii chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.